Toleen nageenyi waaqayyoo fi jaalalli waaqayyoo lafaa fi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Yeroo darbe waa'ee of tuulummaa dhaloota ammaa xiqqoo waliin ilaalleerra. Of tuulummaa aangoo wal qabsiisee, of tuulummaa qabeenya wal qabsiisee, of tuulummaa beekumsaati wal qabsiisee waan tokko tokko ilaallee jirra. Abboota durii keessatti yoo kun ni jira, adeemsi kun ni jira yoo jiraate maali kan jedhu san immoo dhaloota ammaatiif kireet godhe yookiin uumame kan jedhu san waliin ilaalla jechuudha. Abboota durii keessas yookiin immoo yoo of tuulummaa jalqabaa kan ta'uudhaan beekame seexanaa'el sababa of tuulummaa isaatiin waaqayyo isa uume dagachuudhaan gara biyya lafaatti kan darbatame of tuulummaa keessa isa tokko argisiisee jira. Akkasumas immoo abeeranii fi deetan qabeenya isaaniitiif jecha waan deemaniif gara biyya lafaatti dhidhimanii jiran. Akkasuma Firaa'olii fi loltoonni isaa sababa cubbuu hojjetaniif, sababa namarratti yakka hojjetaniif, sababa uummata Israa'el irratti rakkoo gaggeessaniif galaana Eertiraatiin dhidhimanii badanii jiran. Kanaafuu of tuulummaan rakkoo akkanaatirraa nama geessisa jechuudha. Aariyoos yoo fudhanne sababa abbaa irratti, sababa ilma irratti, sababa hafuura qulqulluu irratti ka'uudhaan baay'een isaanii ni jiran. Kufaatii hedduu kufanii jiran baay'een isaanii jechuudha. Kanaafuu kufaatii akkanaa kun dursa dhufemoo har'a uumamoo kan jedhu sanis beekne. Kanaafuu kan dura yoo balleesse nutis wajjin balleessuu hin qabnu, irraa barachuu qabna jechuudha. Waaqayyo hojii baay'ee gaggaarii hojjetee namoonni immoo inkirdaada yookiin immoo girdii ta'anii maayuran yeroo sanii ka'anii kan jiran kan akka Yihuudaa isaaf fakkaatanii deemanii har'a Yihuudaan qarshiif deema. Namoonni baay'een har'a qarshiif kan fiigan baay'een ni jiran. Namoonni yeroo san aangoo fiigan ni jiran. Har'as namoonni baay'een aangoodhaaf fiigan. Kun maal nu fayyada saba waaqayyoodha. Kanaafuu daa'imummaa isaaniitti waaqayyo kan waammatan ni jiran. Ijoollummaa isaaniitti ka'anii nutis maaf ijoollummaa keenya, maaf dargaggummaa keenya, maaliif sadarkaa dullummaa keenyatti waaqayyo waammanne? Fakkeenya yoo fudhanne daa'imummaa isaaniitti waaqayyo kan waammatan baay'een isaanii ni jiran. Abbaa keenya Taklaa Hayimaanoot, Qulqulluu Yohaannis, Qulqulleettii Dubree Maaramuu, Abbaa keenya Gabra Manfas Qidduus, Qeerqoos, ijoollee sadan Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'ilii waaqayyo isaanii sirriitti waammatanii waaqayyo isaanii galateeffatanii jiran. Nu dhaloonni har'aa maaf hin waammanne, maaf hin galateeffanne? Maqaa maa barbaanne? Aangoo maa barbaanne? Firiin barbaanne? Bara dargaggummaa isaaniittis nuti dhaloonni ammaa dargaggoonni hedduun maal barbaanna? Aangoodha moo, beekumsa moo, qabeenya moo kan jedhu san maaf deemna? Kan barbaannu firii hafuurawaa, kan barbaannu waaqayyo walitti dhiyaachuu maaf hin barbaanne? Dargaggummaa isaaniitti waaqayyo kan waammatan baay'een ni jiran. Abbaa keenya qulqulluu Goorgisii yoo fudhanne dargaggummaa isaatti waaqayyo waammate. Abbaa keenya Isaaq yoo fudhanne dargaggummaa isaatti waaqayyo waammate. Haadha teenya qulqulleettii Arseemaa yoo fudhanne dargaggummaa isheetti waaqayyo waammatte. Abbaa keenya Yoonaas yoo fudhanne dargaggummaa isaatti waaqayyo waammate garaa qurxummii keessa taa'uudhaani. Abbaa keenya Yoosef yoo fudhanne waaqayyo isaa waammatee jira. Nuti yoo maaf hin waammanne? Har'a maaf waammata jedhamu? Akkasuma dulluma keessallee waaqayyo isaanii kan galateeffatan hedduun isaanii ni jiran. Kan akka Abrahaam, kan akka Iyyoob fudhachuu dandeenya. Isaan waaqayyo isaanii waammatanii jiran. Waaqayyo isaan immoo ni eebbise. Ati abbaa saba baay'ee jedhamta jedheen Abrahaam. Waaqayyo waan isa eebbise duraan balleesseera amma gara waaqayyoo deebi'ee jira. Kanaafuu nutis maaf akkas hin taane? Iyyoob yoo fudhanne immoo biyya Uzaa keessa qabeenya baay'ee beekamaa, qabeenya guddaa, nama amanamaa kan ture, waaqayyo qajeelaa kan ture, dulluma isaa keessa waaqayyo kan sodaatee buluudha. Maaliif ijoolleewwan isaa hunda, ijoollee dhiiraa fi ijoollee dubaraa kan qabu hunda yoo dhabu waaqayyo isaa hin gaddisiisne waaqayyo wajjin jiraata. Hoolota 7,000 yoo dhabu waaqayyo irraa fagaanne waaqayyo wajjin jiraata. Gaala 3,000 yoo dhabu waaqayyo irraa fagaanne waaqayyo wajjin jiraate. Qotiyyoo cimdii 500 yoo dhabu waaqayyo irraa fagaanne waaqayyo wajjin jiraate. Harroota dhaltuu 500 yoo dhabu waaqayyo irraa fagaanne. Qabeenya kan hunda dhabee, waa hunda dhabee, qaama isaa dhabee waaqayyo galanni siif haa ta'u jedhee malee waaqayyo irraa fagaanne. Nutis immoo maaf gara waaqayyootti hin dhiyaanne? Waaqayyo wajjin maaf hin jiraanne? Maaliif seexanaan kunneen? Gaafa sanyii qoree keessaa san taane sanyii qoree keessaa magartee odoo magartuu achiin mammartee yoo hambifte achumaan hafu. Nuti isarra gaafa mana amantaa dhufne kiristaana, gaafa mana amantaa irraa fagaanne nama addunyaa, gaafa achumaan mana addunyaa fakkaanne deemsa addunyaa fakkaanne. Kun immoo nuuf bu'aa hin qabaatu, nuuf gatii hin qabaatu. Kanaafuu arjummaa kan horatan kan akka Abrahaam,
abboomamu kan argatan kan akka Isaaq, obsa kan argatan kan akka Iyyoob, galata kan qabaatan kan akka Daawit, jaalala kan qaban kan akka Yohaannis, kadhannaadhaan kan ciman kan akka Eliyaas, garraamummaan kan jiraatan kan akka Yoosef. Kun hunduu ni jiran abbootonni durii barumsa kana hunda dabarsan namoonni har'aa arjummaa qabu, abboomamuu qabu, obsa qabu, galata ni dhiyeessu, jaalala ni qabu, kadhannaa ni gaggeessu, garraamummaa qabu kan jedhu sana ilaallu hundi keenya gaafii nuti ta'a. Uffata keenya mammarree, uffata keenya bareessinee hunduu nama gaarii qabu, hunduu nama arjummaa qabu, hunduu nama obsa qabu, hunduu nama jaalala qabu, hunduu nama kadhannaaf deemu, hunduu nama garraamummaa fakkaannu. Maaliif kan hundumaa nama dhoksuudhaaf, nama shaffanuudhaaf yookiin nama sanitti akka fakkaatu goone Waaqayyo biratti godhu duwwaadha. Waaqayyo baneetuma uffata keenya kanas qaama keenya kanatti kutaa isaatiin yookiin immoo kan inni hojjetu tokkoon biraanchii isa kophaa baasee hunduu hojiin isaa hojii biraa ta'ee argama. Kanaafuu Waaqayyo laphee keenya keessa yoo ilaalu nuti immoo ala yoo ilaallu waliin madaaluu baachuu danda'a. Nuti jafoonitiin ilaalla, Waaqayyo ija biddaatiin ilaala. Kanaafuu maaf arjummaan biraa qaba? Maaliif abboomamuun ol biraa dhaban? Nama taanuuf qofaaf ta'uun keenya faayidaa qabaa? Hin qabaatu. Namoota baay'een iddoo irra jiran irratti, aangoo irra jiran irratti, boota irra jiran irratti nama san ta'anii argamu. Takka yoo tura yookiin daqiiqa muraasan booda iddoo biraatti argamu. Kun maaliif ta'e? Maaliif? Ibsaa gaanii keessatti qofa maaliif ta'a? Ibsaan gaanii keessaa gaanuma keessatti uummata safaraati yookiin uummata naannoo saniitiif ni ifa. Qulqulluu Phexros ikkoo yeroo balleessutti, yeroo Waaqayyo gaddisiisutti, yeroo Waaqayyo kaabsanitti Waaqayyo gaddisiisullee boodarra Waaqayyo gammachiisee jira. Saba 1,000, 2,000, 3,000 deebisuudhaan inni saba Waaqayyo taasisee jira barsiisuudhaan. Maaliif yeroo sadi kaadullee namoota 3,000 ol barsiisee ijoollee Waaqayyo taasiseera. Nutillee har'a nama tokko, nama lama, nama sadi gaddisiisnu nama saba Waaqayyootiin baay'atan, nama Waaqayyo wajjin jiraatan, nama Waaqayyo gammachiisu goosisuu maa dadhabne, namoota Waaqayyo duukaa bu'an firii buusuu maa dadhabne. Namoonni baay'een namaaf firii buusuu miti ofiif firii buufachuu dadhabanii jiru. Nama dubbisii jechuun miti ofiif dubbisuu dadhaban. Namaan kadhadhu jedhanii ofiifuu kadhachuu dadhaban. Maaliif xiqqaa irraa haga guddaatti osoo hundeen lafa qabatee margee baalli isaa lalisuu hin dadhabu. Baalli isaa firii buufatee firii gaarii isaan immoo kan nyaatu hin dhabamu. Kanaafuu inni guddaan abbootota guddaarraa kaasee haga sadarkaa gadi jiran isaan firii buufatanii osoo qajeelummaa qabaatanii, osoo abboomamuu qabaatanii, osoo obsa qabaatanii, osoo jaalala qabaatanii, osoo kadhannaan ciman ta'e ijoollee isaanii immoo tokkoon tokko abbaa gaabbii isaanii wajjiniin eessa oolte mucaa kee, eessa jiraatte jedhee abbaan gaabbitis ijoollee isaaf osoo qorate. Warroonni aangoo qabanis immoo ijoolleen kee eessa oolan jedhee abbaa gaabbii isaanii osoo qorate. Namoonni baay'een jaalalaan tokkummaadhaan harka ol qabate homtuu diiguu kan hin dandeenye Waaqayyo kan walitti cimsu ol godhee firiin akkasitti dhufa. Kanaafuu abboota durii irraas barannee deemuu qabna malee dhaloonni ammaa baay'ee kan nama barsiisurra baay'ee kan karaarra nama qabu baay'ate. Baay'ee kan dhaga'u baay'atee baay'ee kan hojiirra oolchu qaban. Baay'een kan firii buusuuf fiigu ta'ee kan firii buusne ta'ee argama. Kanaafuu firii kan buusu nama arjummaa qabu, nama obsa qabu, nama galataaf deemu, nama jaalala dhala namaa hunda qabaatu ta'uu qabna. Har'a nama san fakkaachuuf jennee, har'a nama san irraa faayidaa barbaaduuf jennee, har'a nama sanitti yoo dhiyaanne faayidaa hin qabu. Nama sanitti dhiyaanne malee Waaqayyotti hin dhiyaanne. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee duuka bu'oota isaa yeroo barsiisutti gara lafaa gadi ilaala jedhee ni ilaala. Gara samii ol ilaala jedhee ni ilaala. Lafaa fi samiitti ol irraa fagaattu argitanii jirtu jedheen arganii baay'ee gadda. Yeroo kana isin lafaa fi amma samiitti ol irraa fagaattu narraa fagaattanii jirtanii bari jedhee yeroo kana gadditti dhaga'e. Nutis mana Waaqayyoo irraa fagaachaa jirra, mana Waaqayyoo adi'aannu gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiyaachuun nurraa eegale jechuudha. Kakaasee kana jalqabsiise kana xumursiise galanni abbaadhaaf, galanni ilmaaf, galanni hafuura qulqulluudhaaf, galanni fannoo isaatiif, galanni deessuu haadha isaatiif yaa ta'u. Amiin.